Garina ma Canada bada jolle je satri rafuda dura khisan gudja ilaalcha amantiidhaaf waan sirriin taane qabatanii yaada negatiivaati ummata burjaajeessuudhaaf waan ta'e wanta kanaaf gonkumattuu waan fudhatama qabu miti dimokiraasiin addunyaadhaa ni balaaleffata waan akkanaati kana guutumaa guutuutti furmaata akka kan mootummaa biyya sanii ni gaafannu jennee lasuma mootummaa biyya sanii akka deebisaa kanatti mana barnootaatiif keessatti amantiin gaggeeffamanii waan akkana kana da'oo godhatanii waan biraattis akka da'oo godhatanii qaban isaan akka ilaalcha amantiisaaniitti jibbaa waan irraa qabaniif equal policy all students waan yoo tokko himaa gisee mana murtii gaafatamu kanaaf maal jettu kuni jibbaa amantaadhaaf qabani malee waan wanta ta'anii poolisii mataa isaaniitiin baafatanii uummata burjaajeessuudha jibba ummata musliimaa irraa qaban yoo taane kuni fudhataman qabu wanti inni dhiyeessu kuni yoo inni gaa toraan deebisaa kan nuyi ummanni falmachuu qaban jaa ummanni maanu ummata garee kana qaloon gabbartuu jira garee loon gabbartuu tanadinna bornaanin booyini maqaa hamaa mana siingalini tanadinna bornaanin booyini maqaa hamaa mana siingalini ijaabni kee bareedina kee akka nama tokkotti kun hedduu nagaddisiisa maaliif jennaan zabana ammaa kan keessatti yookaan yeroo kan keessatti yeroo teekinooloojii fi biyyoonni hundinuu guddina sadarkaa irra jiranitti amantaa irra dhaabbatanii jibbaa hanga kanaa namarra gaggeessu akka barbaadeen namni socho'uudhaan mirga guutuu osoo qabu kana godhuun waan hedduu nama suukanneessaatiin jaa akka fayyadde ayya galatoomaa isin hin bareedinni hijaaba maletti fokkina sun fena shayxaanaati rabbii aarsaa boone jechuudhatti hin dandeessuun qabdu humna isaati.